Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti argamtan hunda keessan nageenyi kennuu waan iddoo isin jirtanitti isin argamu isin jenna. Egaa akka kanatti aansee hundi keessan akkuma beektan guyyaa kaleessa waajjirri muummicha ministeera Abiyyi Ahmed yookaan immoo Daani'el Kibretfaan hoogganamu ibsa abdii kutannaadhaa baasee jira. Ibsi inni baase kun ammootinuu dhaadannoo fi ibsa isa dhumaa kan sirna biltsiginnaa yookaan PP jedhamu kan biyya diigaa jiru kan biyya hunkuraa jiruu fi hegeree biyyattiidhaa kan gaaga'ama keessa buusee gaafii keessa galchee fi birmadummaa biyyattiidhaa sirna gaafii keessa galche sirna nama tokko yookaan ammootinuu nama dhuunfaa tokko angoomsuuf jecha ilmaan miskiinanii sirna fixaa jiru sirna ajjeesaa jiru shiraa fi sharriin isaa kan asirratti dhumu ta'a jechuudha. Kanaaf wal qabatee waa tokko lama sadii jechuu barbaada. Qabxiiwwan tokko lama sadii kaasee jechuudha. Kanatti aansee yeroo amma hamaa haala hamaa amma keessa jiru kana keessatti uummanni Oromoodha. Sabni Oromoo keessaa fi alaan maal godhuu qaba? Nuti kana maal qofa lallamoo osoo hin taane nuti hoo maal godhuu qabna akka uummatatti akka sabatti akkamiin tokkummaadhaan dhaabbannee sirni kun akka nurratti hin jigne ammallee akka kaleessa waggaarraa bara dhufaa darbaa jaarraa jaarratti Oromoo wareegama kaffalaa kan deemne injifannoo amma argame kana Oromoon akkamitti itti fayyadamuu danda'uu qaba. Abiyyi mo'amaa jira. Abiyyi injifatamaa jira. Injifannoo kana akkamitti irra aanuu dandeenya? Yoo maal goone Oromoon faayidaa argatee injifannoo amma dhufu kana tikfachuu danda'a. Haala kamiin ka jedhu bal'inaan irrattis kan mari'annu ta'a jechuudha. Gabaabumatti wannan jechuu barbaadu ibsi guyyaa kaleessaa muummichi ministeeraa baase haasawu guyyaa dheengaddaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Dr. Dabratsiyoon haasawa isaan taasisee fi dhaadannoo konfidensii ofitti amanamummaa humni raayyaa ittisaa yookaan Tigraay Defense Force fi akka mootummaattii fi akka uummatatti akka sabatti humni isaan qaban konfidensii ofitti amanamummaa isaan qaban eessarra gahee jira? Haalli Abiyyii fi konfidensiin Abiyyoo eessa jira ka jedhu kana addaan baasanii beekuutu barbaachisa. Muummichi ministeeraa haasawa naamana haasawa guyyaa dheengaddaa Dabratsiyoon godhe irraa ka'aniiti Daani'el Kibretfaan walaloo iskiriptii barreessanii guyyaa kaleessaa gama tiiviitiin sabbar seenaa jedhanii ibsa ejjennoo lola dhaabnuu baasan jechuudha. Kana jechaan maali? Dabratsiyoon dheengadda maal jedhee yarattu? Abiyyi Ahmed waraanni isaa guutumaa guututti dhumee jira jedhe. Humna poolisii humna addaa maali jedhanillee daaraa goonee jira. Birgeediiwwan guutuu daaraa goonee jira jedhe. Kana booda warra torbaan takka leenjii torbaan takka torbaan lama fudhatee dhufu akkamitti nu loluu danda'a? Namni muuxannoo waggaa meeqayyuu qabu birgeediidhaan kumaatamaan bataallaa quruccaa kaan boojinee kaan to'annoo kenne jala oolchinee biyya arrabannee kaane haadha bakka duubatti hin deebine irra keenne jirra. Waduwaalaa hin manne malleessa darajaa laa darsenaallee ka jedhe namichi jechuudha. Kanaaf har'allee wanni ana asirratti isiniin jechuu barbaadu tokko maalidha? Ibsi inni dheengadda baase. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmedii fi Biltsiginnaan jaalatanii osoo hin ta'in dirqamanii nu wajjin marii geggeessuu qabanii jedhe. Marii geggeessuuf lola dhaabuudhaaf jechuudha. Lola dhaabuudhaaf ammoo bu'uura lafa kaa'ameetu jira qabxii 6-7 jedhanii jechuudha. Bajanni uummata Tigraay irraa dhaabbate daddafee akka gadhiifamu gargaarsi akka seenu telefoona bishaan yaala waan hunda waan silaa bu'uuraalee misoomaatii fi ilmi namaa tokko jiraachuuf wanni isa barbaachisu tokko ulaagaa kana Abiyyi guutuu qabaa jedhe. Abiyyi Ahmed nuuf yaadetii miti kan biyya san keessaa bahe silaa yeroo qotee bulaan itti qotatuyyuu dabree jira jedhanii dabree coro akkas jedheeman Geetaachoo Raddaallee akkas jedhanii injifatamanii akka ba'an ibsaa jiranii jechuudha. Ammallee ammoo nuti naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessa seennee jirra. Bifa nama gammachiisuun socho'aa jirra. Yoo Abiyyi gattaa'ee dirqiidhaan nu wajjin kan marenne taate Abiyyi Ahmed kokkee isa qabnee akka inni nu wajjin walii galuu goona yookaan ammoo inni damassisallan daaraa isaan goonaa haccee isaan goona jedhe. Ibsi Abiyyi tadhumaa maaliif isiniin jedhe? Humna akka kaleessaa mootummaan Abiyyi qaba. Meeshaa raayyaa ittisa biyyaa bara biyya Itoophiyaa jedhamtu tiksu biyya Itoophiyaa jedhamtu waardiyyaa ta'ee abukaattoo ta'ee meeshaa eegu taankii fi marfi har'a akka jiruun TPLFitti as rakkabe jechuudha. Afaan Somaaliitiin agartanii miti? Afaan Somaaliiticha viidiyoo rabu guyyaa kaleessa agartanii miti? Uummanni gara inni baqatu ajajoonni waraana dura baqachaa jiran gulufanii jechuudha. Gara jaraa osoo hin ta'in
gara Finfinnee baqachaa jira. Ajajaan waraanaa baqannaan waraanni takka harka kennachuu eegallan biyya kamuu keessatti dhumatteef mootummaa saniif caasaa raayyaa ittisa biyyaa saniif. Waraanni takka harka kennachuu yoo eegale ittuma fufa hin dhaabatu. Waraanni takka diigamuu eegale hunduu ni diigama. Kanaaf waraanna biyya guutumaa guututti diigamee bittinaa jira jechuudha. Abiyyi Ahmad dhaadannoo fi ibsa jannoo arra baasee kana silaa yoon baasuu qaban ture beekanii gaafa raayyaan ittisa Tigraay keessa jiru warra TPLFin booji'amee jira marfamee jira dhuunfatamee jira jedhan san galgala san baasuu qaba ture jechuudha. Abiyyiin kaleessa waraana Sumaalee yaame diroonni Dubaay yaame humna special force commando Eertiraa itti naqee raayyaa ittisa Itoophiyaa guddaa san kan Afrikaan sodaattu san guddicha South Sudan dhaqee nagaa kabachiisu, Rwanda dhaqee nagaa kabachiisu, Sumaalee dhaqee nagaa kabachiisu, biyya isaa bira dabree biyyoota ambaa dhaqee waraana raayyaa ittisa nagaa kabachiisu hundi itti ergee itti bobbaase special force naannoo Amaaraa itti bobbaase humna commando federal police biyyattiin qabdu caasaa meeqa jechuudha. Sumaalee, Dubaay, Eertiraa, Makalaakaa, raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa, poolisii federaalaa, humna addaa naannoo Amaaraa, milishaa Amaaraa, achi booda milishaa naannoo Oromiyaa, ka Dabuubii, ka Sumaaleedis akkatti baqachaa jiru gatan humna kudhan caasaa waraana kudhan jechuudha. Caasaa waraana biyyattii silaa eegu nagaa biyyattii kudhan uummata itti bobbaaftee hin danda'in as keessaa nuti irratti Dubaay irrattee jirti, Sumaaleen irrattee jirti, Eertiraan irrattee jirti, milishaan naannoo Amaaraa duqeet ነው, federaal poolisiin duqeet ነው, makalaakayaan duqeet ነው, martuu haasaraa daaraa ta'e jira jechuudha. Basamaayi laa yatabattana duqeet. Har'a abiyyi kana hundaan isaan dadhabee har'a ammoo isaan kana mo'uudhaaf ibsa jannoo akkanaa baasa. Mootummaan kun ammallee lubbuu ilmaan Oromootii fi lubbuu uummata nagaa akka inni galaafachuudhaaf deemu guyyaa kaleessa BBC'n, CNN'n, Reuters miidiyaaleen addunyaa hundi gabaasaa jira. Yakkitattirrii isa jedhu kanayyuu afaan Oromootiin kitat jedhanii barreessanii kitattirrii fudhatee ibaluu lola deemee jira jedhan. Uummata akkanaa kanatu biyya bulchaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan kun caasaa waraana biyyattiin qabdu hunda diigee balleessee diinagdeedhaan siyaasadhaan kan biyya Itoophiyaa jedhamtu diigaa jiru mootummaa sila arra akka shoror keessatti addunyaatti himatamu yakkoota gurguddoo biyya san keessatti raawwate kan gartee birmadummaa biyyattii gaabii keessa galche mootummaa Abiyyii fi sirna biltsiginnaati. Kana amana kana fudhadha. Still now biyya kan diigaa jiru kan biyya barbadeessaa jiru kan dargaggoota aangoo isaa takkittiidhaaf jedhe aangoo teessoo takkittiidhaaf jedhe ilmaan miskiinanii ficcisiisaa jiru mootummaa Abiyyi Ahmadiin durfamu mootummaa badhaadhinaa mootummaa biltsiginnaati. Kana amana kana fudhadha. Kanaaf kufaatiin biltsiginnaa kufaatiidha. Kana booda deebi'ee biyya irraa batu. Kana booda deebi'ee mootummaan ta'u akkamitti kana Dabratsiyoon illee dheengadda siime loojikii maaluu isinuu yaadame. Waraanni muuxannoo waggaa 10 qabu. Ati waraana keessa guddattee achi keessatti waan meeqa barattee muuxannoo lolaa ta'uutii ga'umsa ispoortii leenjii adda addaa qabda. Har'a ammoo dargaggoo fuudhanii har'a dargaggoota Oromiyaa keessaa bakka hundaa guuranii baay'inni suuraadhaan isaanirra ETV fi miidiyaalee garaagaraa irratti gadhiisan OBN irra gadhiisan. Yeetuma idarsan. Dishqaa nagartanii miti dishqaa agartanii miti. Gaara gubbaa dhaabatee dishqaa tokkichaan makalaakaa meeqa ari'aa ture gocha waraana raayyaa ittisa biyyattiidhaa meeqa ari'aa ture hin agarree tokkomatu bar nama lamaan dishqaa dirree kana keessa laal nama akka maaraatoonii warra gulufutti dirree keessa ari'an jechuudha. Tumni lamaa jedha Geetaachoo Raddaa dheengaddasii ayisabuu mun deeggageettanii tanniin loluun hin barbaachisu marfii mala baasanii bum itti goonan dhooyinsa isaatii fi rifaatuudhaan guluftee haadhaaf abbaasii bira galtii jedhe. Tanni wajjin lola seennu jedhe bar warra muuxannoo fi leenjii waraana qabne wajjin lola seennu jedhe bar nuti dhaabbannu jarri already istiraatejii beekan akkamitti akka lolan beekan koromtaa yookaan gaara cabsuu hin dandeenye mishigii gurguddaa qabachuudhaan Laalibalaa dhuftee bar maaliif dheengaddalle sitti bira jira lafa Walqaayitii fi Humaraa ammatti waan qopheeffannu qabnaa waan qopheeffannu gaaf qopheeffannee dhufne ammoo haalattiin si cabsinu beeknaa har'a ammoo zaayis falganu har'a Afaarii fi asiin jechuudha. Humna asiin jiru daaraa wata godhan Abiyyi ammoo humna sana eessa fida
Finfinne godina adda naannoo Finfinne fida basaa kan mangadi kaffataa ችግር የለውም haala tooftaa tarsiimoo lolaa biti jira. Malee sirriitti baate. Kanaaf waajjirri muumicha ministeera Itoophiyaadhaa ibsa ejjennoon guyyaa kaleessaa inni baase ibsa ejjennoo of sabbaru harka kennuu dinna hin jirra lubbuun nu keessa jirti. Miidiyaa ma ETV meelala daqiiqatti waa gadhiise juntaa maarree biitti kuftee jirti. Mootummaan hin jiru. Kanaaf uummata Itoophiyaadhaa attentionii uummata hatuuf mootummaan hin jira jechuuf sa'a 24 miidiyaa gubbaa mootummaan kun lallabaa jira. Walumaa galatti jechuudha. Kanaaf wanni nuti ammallee arrallee borullee fitaanillee jennu maalidhaa? Biyya san keessatti itti gaafatamummaa guddaa kan qabu uummata Oromooti, saba Oromooti. Kanaaf uummanni keenya waan bu'aa hin qabneef waan gartee saantimii takka qe'ee namaa deemtee duutanii lafa eenyu deebisatu lafa Oromiyaa tan deebisuuf achi deemtee duuta. Lubbuu ilmaa Oromoo kan baraaruuf achi deemtee duuta. Lafa iristee uummata Amaaraa deebisuuf warra nama lafaa weeraru deebisuudhaaf yoo taate malee lafa eenyu deebista. Biyyi takka kan hoogganamtu beekumsaan, barnootaan, kabarateen, tasgabbiidhaan, obsaan, sabriidhaan, waa hubachuudhaan, tarsiimoodhaan, imaammataan biyyi takka hoogganamti. Imaammata qabaachuu qabda, dippiloomaasii qabaachuu qabda, diinagdee qabaachuu qabda, hariiroo siyaasaa